gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana uummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1 2 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraataa kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo ce'umsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo ce'umsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakiroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'insi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maaneej godhuu danda'uun nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammumarraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istirateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu. Rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffatee sirriitti mari'atee galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni konfiidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhatee akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko irratti dabalame ta'uunsaa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas piroojeektiin kun piroojeektiin narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hooggantu mitiiti maatiittiin hooggantuyyuu qalbiin laaluun deddeebisanii laaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol inteenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojeektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyu faatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bisheessuu barbaada. Sana qofa otoo hin ta'in inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa. Faayidaa maalii qaba? Bu'aa maalii fida? Miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti. Anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kanaa eegsisuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef. Kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu, uummata keenya haa dhaggeeffannu. Waan uummanni keenya hin barbaanneef hin jaallanne hin hojjennu ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti. Uummanni kunis nu amane. Amma yeroo kana keessa dhaabannee waan haaraa qabannee yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata. Beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata. Wanti kun nu baasamu nun baasu nuu tahamu nun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti. Anumaafuu hin galle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin amanu. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun hin nu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira. Waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne
sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naagalutti ittiin amanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kanan ba'e. Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema? Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumaan yaa'ii engadda taasifame kanarraa sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu. Dr. Lammaa Magarsaa boqochuu artiist Alii Birraatiin gaddi jabaan itti dhagahamuu ibsanii jiru. Aliin bu'uuressitoota qabsoo Oromoo ammayyaa bifa ammayyaan muuziqaadhaan qindeessan keessaa hayyuu hangafaa jedhan Dr. Lammaan. Ummatoota gaanfa Afrikaa keessatti cunqurfamaa turaniifis sagalee ta'uun nama jaalala horate jechuun ibsan. Walaloo fi yeedaloosaa sagalee kiiloleessaatiin dhiyaachuun qilleensa bilisummaa fi jaalalaa ta'uun Oromiyaa jaarraa walakkaa fi tajaajilaa tureeraa kan jedhan Dr. Lammaa Magarsaa Oromiyaa fi jaalala biyyaa qora qalbii uummataa keessatti ijaaree darbeera jedhan. Pireezidantiin duraanii Oromiyaa kun Aliin barsiisaa Oromummaatii jechuun ibsu. Barsiisaa haqaa fi obbolummaati baran Oromiyaa geggeessaa turetti hayyoota dhiyeenyaan na gorsaa na utubaa na sirreessaa turan keessaati jedhan. Oromoo fi saboonni biroo hayyuu guddaa dhabanii ta'ullee Aliin ilmaan hodduu guddisee jira. Sanyiin inni facaase ija godhateeraa jedhan. Hojiiwwan isaatiin tarree duraa gootota keenyaa keessatti yaadatamaa tura. Ni leellifama. Qaaliiwwan akka Hacaaluu Hundeessaa, Nuhoo Goobanaa, Daadhii Galaan, Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa fi kanneen biroo waliin bara baraan faarfamaa jedhan. Dr. Alii Birraa kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan. Dhuftee nurkaasi fuute garaa jabaatti duutii xiqqaa guddaadhaan jettu mararaa sabaa fuuti. Lubbuudhaan dhabamtus ati biyya lafaa seenaan kee qulqulluun dhalootaaf asafaa. Leenca taatee jiraatte bara kan kee guutuu seenaa kee qulqulluu bookeen irraan buutu. Bara namni dhibetti dhugaa faana buutee lammiidhaaf jiraattee har'as lammiif duute. Dhaloota waan beekne daandii agarsiiftee wallaalaa kee meeqa of ta'uuf barsiifte. Karraan mannabbaa gadaa'eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessa daa'een seenaa isaa babarreessa utuullee uleen cabee kan abbaa gadaan cabu beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu jettee dhala dhufuuf saaqxee karra cufaa seenaa koo ifa baaseen saba kootiif kufa hidhaaf du'a sodaa hin dhokadhu gola dhiqqiin fudhachiin na diinni diddus tola jetteetti cabsitee gaafa hunduu jaame gaafa diinna lagaa afaan keenya saame nindeema biyya feeteen dhaqaa aduun seentee baatus waanuma keen yaadaa Aba jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Bara dhiirri dhibetti lammiif taatee kormaa afaan kee sirbitee diddee afaan ormaa barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Baradhaan hin jettee lammiif taatee galaa lammii baratetuu saba isaaf waa falaa jettee nu gorsite gorsa akka dammaa kan dhaloonni daawwatu durii hanga hammaa. Waaqamoo namumaa kan seera jallisee waaqamoo namumaa kan seera jallisee haati teenya takka maaltu addaan nu baase jettee dhaloota kee tokkummaa faarsitee warra afaan kee jibbu guggubdee aarsitee egaa kee baay'ee dhakumaa fi kitila biqiltuu natti dhaabde dachaadhaan biqila waa'ee kee dubbachuuf aamileen koo hin guutu siif safuudha du'aa kan diinqa ol seentee goota lammii fuutu anis biyyan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa kan uumaan badhaatu isa onni cuqqaalu buqqiftee qadaadaa dhugaa himtee du'uuf ofiif galtee waadaa garuu lubbuun rabbiin hin baafne abbaan fedhen baasuuf har'a geesse malee kunuu rabbiin taasu silaa akka diinni keessiif kiyyeessuun kiyyoo silaa qaata duutee dhandhamatte biyyoo seenaa kee dhiigaan tiksa sin dhadata dhaloonni silas lubbuudhaan caalaa seenaan jiraata goonni himanus dhiisanus seenaan keen dhokatu Dr. Alii Birraa lubbuun kee haa